Ramadaanni osoo hin seeniin dura dalagaa sadii armaan gadii kanneen dhaabuu hin dagatinaa. Viidiyoon kun nama musliimaa keessattuu dargaggoota waan sirri fayyaduuf jecha kooppiling sheer sirritti godhaatiin dabarsaafi. Tokkoffaa fiilmii fi diraamaa garaagaraa ilaaluudha. Fiilmii fi diraamaa garaagaraa ilaaluun namoota hedduudhaaf aadaa ta'eetiin ilaalamaa jira. Garuu akka shariyaatti haraama. Irraa fagaatuu qabna osoo Ramadaanni hin seeniin dhaaba. Lammaffaa fiilmii zinaa yookaan pornograafii warroota jedhaman ilaaluudha. Fiilmiin zinaa qalbii keenyas, ija keenyas, sammuu keenyas waan balleessuuf jecha irraa fagaatuu qabna. Sadaffaan sirba dhaggeeffachuu. Sirba dhaggeeffachuun namoota hedduudhaaf aadaa ta'ee akkuma salphatti wanta ilaalamu ta'eetiin jira. Garuu sirba dhaggeeffachuun haraama. Qalbii namaa gosa, munaafiqummaa qalbii namaa keessatti magarsaa jedhan. Sababa kanaaf sirballee irraa fagaatuu qabna. Ramadaanni osoo hin seeniin dalagaa sadiin kanniin dhaabuu qabdan. Yoo dhaabuu dadhabdanii Rabbiin sirriitti du'aayii kadhadhaatiin yaa Rabbi irraa na fageessi jedha qalbii qulqulluudhaan gara Rabbii deebi'a. Hin dagatinaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.